Walqeequun bareeda miti. Engadde taa'ee baay'ee engadde dhugaa. Badhaasni Odaa Award bara 2022 gaafa guyyaa 18 ji'a 4 bara 2015 adeemsifamee jira. Qophii kana irrattis keessummoonnii fi artistoonni Oromoo badhaasa kanaaf kaadhimaman hedduun argamaniiru. Qophii keenya har'aatiinis mo'attoota Odaa Award bara 2022 kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtii gaarii. Daayireektara cimaa bara 2014tiin fiilmii Ergama jedhurraa daayireektarri Saamu'eel Sooressaa mo'ateera. Daayireektara fiilmii cimaa bara 2014 Barreeffama cimaa fiilmii bara 2014tiin fiilmii Du'ees hin duune jedhurraa barreessaan Alamuu Jimaa mo'ateera. Du'ee hin duune Alamuu Jimaa. Alamuu Jimaa barreeffama fiilmii filatamaa bara 2014 Alamuu Jimaa. Siinimaatoogiraafara cimaa fiilmii bara 2014tiin fiilmii Ergama jedhurraa Iyyoob Admaasuu mo'ateera. Ergama irraa Iyyoob Admaasuu. Daayireektara fiilmii cimaa bara 2014 Iyyoob. Fiilmii filatamaa bara 2014tiin fiilmiin Du'ees hin duune jedhu mo'ateera. Fiilmii filatamaa bara 2014. Fiilmii Du'ees hin duune. Sirba filatamaa bara 2014tiin sirbi Yoosan Geetaahuun Sadii Obsaa yookaan ammoo Bulloo jedhu mo'ateera. Bulloo garuu baheera miti. Miti hin jedhu. Harka keessa walitti rukutaa. Bulloonis daamaanis mana hidhaa jiran naannaa bahanii badhaasa yoo garmaaman tolu. Weellistuu dubaraa cimtuu bara 2014tiin sirba Gurbayyoo jedhuun artiist Natsaannat Sultaan mo'atteerti. Natsaannat Sultaan Gurbayyoo. Yaa uummata qashtii ani waan dubbachuu hin qabu galatooma. Hundi keessan baay'ee galatooma sin jaaladhaa naaf jiraadhu. Weellisaa haaraa cimaa bara 2014tiin sirba Sin baasu jedhuun artiist Leencoo Guddinaa mo'ateera. Leencoo Guddinaa. Leencoo Guddinaa. Viidiyoo kiliippii filatamaa bara 2014tiin sirbi Guutuu Abarraa Deemi jedhu mo'ateera. Badhaasa Odaa Marsaa Jaaffaatiin viidiyoo kiliippii filatamaa
bara 2014 kan injifate Guutuu Abarraa. Guutuu. Istuudiyoo muuziqaa filatamaa bara 2014tiin Leencaa Istuudiyoon mo'achuu danda'eera. 2014 Leencaa Istuudiyoo. Sirba qeenxee filatamaa bara 2014tiin sirbi Andu'aalam Goosaa Gungume jedhu mo'ateera. Andu'aalam Goosaa. Andu'aalam Goosaa Gungume. Andu'aalam eenyu biyyatti galee bagala gaan deebitee jedhaanii hamleedha kennaafi Gungumeen ergaa cimaa waloomaa. Artiistota Oromoo badhaasa Odaa Awaard bara 2022 argataniin baga gammaddan jechaa hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti. Dorgommiin ammaa kunin ulfaataa walmoone tontaane wajjin hojjenne gahee sirba Gungumee keessatti ka bahate Yoosan Geetahuun isas jira, Oromsis Abbaa Biyyaa, Teedimoos akkasumas Vision Entertainment ijoolleen hedduun namni hedduun kanarratti hirmaatee jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isinillee uummanni Oromoo sagalee waan naa taataniif ulfaadhaa. Hamilee keessan baay'ee nu gargaaraa gara fuulduraa hojii bareedaa akka hojjennuuf ammallee galatoomaa ulfaadhaa.